Video kana irratti sagalee yennaa walqunnamtii saalaa raawwatamu shamarran baasan faayidaa inni qabuu fi miidhaa inni qabu bal'inaan isiniif qabadhee dhufeen jira. Akkam jirtu nageenyi isiniif haa baay'atu jecha odeeffannoo kiyya wajjin hanga xumuraa turaan isiniin jedha. jalqaba irratti faayidaa inni qabu sagalee ishee hordofuudhaan fedhiin ishee fedhii isaatiin walqixxee akka xumuramuuf faayidaa ni qaba. Akkasumas fedhiin isaa daran akka dabaluuf yookiin immoo walqunnamtii saalaa irratti kaka'umsee inni qabu akka cimaa ta'uuf baay'ee ni gargaara. Kana malees walsaalfii walqunnamtii saalaa yennaa raawwatamu dhufu isaan lamaan jidduudhaa ni balleessa. Shamarreen takka yennaa jaalallee ishee wajjin walqunnamtii saalaa raawwattu sagalee inni dhageessifti taanaan jaalallee inni isheedhaaf qabu baay'ee ni dabalaa jedhameet dubbatama. Kanaaf hordoftoonni keenya hundi keessan barnoota gaarii ni argattu. Kanatti aansuudhaan immoo hordoftoota keenya kanneen isiniif qabadhee dhufu yoo kuni ta'uu baate rakkoo akkamittu nu qunnama yookiin shamarreen takka sagalee hin dhageessistu yoo ta'e dhiiratti maaltu akka dhagahamu isinittiin hima. Egaa shamarri takka yoo kan walqunnamtii saalaa yennaa raawwatamu cal'istu ta'e fedhiin inni ishee wajjin yennaa walqunnamtii saalaa raawwatu qabu baay'ee gad ni bu'a yookiin ni dhabamuu danda'a jechuudha. Isheen gonkumaa sagalee hin dhageessiftu taanaan fedhiinsaa gad bu'uu qofa osoo hin ta'in walqunnamtii saalaa yennaa raawwatan isheen isaan walqixxee xumurte moo hin xumurre yookiin isa dursitee xumurte moo hin xumurre kan jedhu adda baafachuudhaaf baay'ee ni rakkata. Ishee wajjin walqunnamtii saalaa raawwachuu irrattis akka waan inni walqunnamtii saalaa raawwachuu irratti dadhabaa ta'etti of amansiisa yookiin ishee gammachiisuu ani hin dandeenye jedheet ofitti mufata jechuudha. Dhiironni hedduu shamarran sagalee hin dhageessisne wajjin walqunnamtii saalaa raawwachuu hin fedhan yookiin immoo shamarree takka wajjin walqunnamtii saalaa raawwatanii isheen sagalee hin dhageessistu taanaan shamarree san hin jaalatan yookiin ni jibbu irraa fagaatu jechuudha. Kanaaf shamarran odeeffannoo har'a argitan kanarraa barnoota akka argattan abdii qaba. Warroonni dhiiraas waan isinitti hin himne keessaa inni tokko kana. Shamarran wajjin walqunnamtii yennaa raawwatan sagalee dhageessisi jedhanii ittiin himan. Garuu sagalee akka dhageessistu ishee irraa ni barbaadu. Sagaleen sun akka waan dhukkubbiin itti dhagahametti shamarran kan dhageessisan jechuudha malee sagalee addaa miti. Hundi keessaniyyuu turtiin ana waliin gootan baay'ee gaarii akka ta'e nan abdadha. Baay'een isin jaaladha hordoftoota kiyya. Barnoota ani isin barsiisu saalfii malee wantoota dubbachuu qabu wantoota isinitti himuu qabu isinitti himaan jira. Egaa kan har'aaf jenne kana fakkaataa yeroo itti aanu barnoota kana fakkaatu yookiin odeeffannoo kana caalu qabannee akka dhufnu maqaa chaanaalii keenyaatiin wadaa isiniif seennaa. Kan isin wajjin ture ana Shimeedha. Yoo haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii keenya dhaabbataa ta'a. Odeeffannoon keenya hunduu akka isin bira ga'aniif notification tuqaa galatooma. Baay'een isin jaaladha. Goodbye.